Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee taa'een miseensonni gaaffilee garaagaraas kaasaniiru. Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif Dr. Abiy deebii kennaniiru. Idaan Itoophiyaa irra jiru xiqqaachuu fi qaala'insi jireenyaa sirrachaa dhufuu ibsa kenname keessatti heerameera. Dippiloomaasiin keenyas nagaa qajeeltoo kennanii fudhachuu fi faayidaa waloo irratti kan bu'uureffate ta'uu qabaan himameera. Ajandaan keenyas ibsi kenname maal akeekaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuun yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti Profeesara Gargaaraa fi kaadhimamaa PhD Mul'ata Huseen jireenya tarreessaa dubbiseera kunooti. Toora bilbilaa irratti argamtanii yaada nuu kennuu fi qophaa'uu ta'uu keessaniif isin galateeffannaa. Ulfaadhaayyee. Dhimma paarlaamaa kaasaa ture keessaa tokko dhimma dinagdeeti. Keessumaayyuu idaan Itoophiyaa irra jiru harka 30.6 ture amma gadi xiqqaate gara 13.7tti xiqqaachuu isaati kan ibsame. Kun maaliin ibsama laata? Irraa jalqabnu. Galatoom. Akkuma xiqqaaste gaaffilee tokko paarlaamaa keessaa mana maree bakka bu'ootaatti muummee ministeeraa deebii kennaa turanii dhimma kanaan wal qabateeti keessumattuu dhimmi liqii biyyattii irra jiru wal qabatee gadi bu'uu isaati jechuudha. Parsantii akkatti kaaste 30 irraa gara 13tti. So kun kan agarsiisu dinagdeen biyyattii kana yeroodhaa gara yerootti guddachaa jiraachuu isaa agarsiifatti jechuudha. Kuni qabatamatti waan argituudha jechuudha. Qaala'insi jireenyaatii fi wantoonni tokko ol ka'iinsi sharafa alaa doolaaraa wanti kun akkuma jirutti akka global problemii rakkoo addunyaa hunda qixa sheergoonu ta'eeti. Biyyi keenya Itoophiyaan garuu yeroo dhiyoo kana keessatti waggoota 5-6 darban kana keessatti guddina gaarii ariifachiisaa galmeessaa jiraachuu ishee ifatti kan nutti agarsiisu ta'uu isaa hubannaa irraa. Irratti akka jirudha kan kaafame paarlaamaa irratti. Gama biraan immoo hawaasni jireenyi nuti ulfaate jedhee gaaffii garaagaraa yeroo dhiyeessuu jira waan ta'eef kun akkamiin wal simala? Galatoom. Jireenya baay'ee akkasitti ulfayeessu qaala'insa jireenyaa otoo hin ta'in the way you live jetti faranjii haala itti jiraattu mataa isaati jechuudha. Maandisa jireenya keetii taatee eenyu eessatti to'adha jettee karooran baastu ta'e jireenyi rakkasaa sanallee inuma qaalaa jechuudha. Qaala'insa jireenyaa kana to'achuun kan danda'amuun keessaa inni tokko ofii keetii mala jireenya keetii baasu maaddii booroo wanti jedhamu sun amma jira kan biraas dabalatee qaala'insa jireenyaa malli ittiin salphiftu keessaa inni ijooni baasii kee hir'isteeti ufama kan kee waan qabdu qusachuudhaan baasii hir'isuudhaan jechuudha. Baasii hir'isuu jedhu waanuma qabdu sanatti fayyadamta jechuudha. Gabaa irraa waan maatii bittu sana wantoota tokko ollama keetitti naannoma keetitti iddoma jireenya keessatti oomishuu gaafa eegaltu baasiin kee hir'ataa dhufa jechuudha. Baasii hir'istee qusannaa kee dabalte jechuun qaala'insa jireenyaatiif deebii kennite jechaadha. So akka biyyaattis kanumatu mul'ataa jira jechuudha. Baay'ee qaala'insi jireenyaa biyya keenya qofa miti. Erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti eegalee asii wantoonni baay'een addunyaa olii gadi dha'aa turan jechuudha. Qaala'insa jireenyaa naannoo zayitaa midhaan nyaataa haa ta'u naannoo qamadiidhaan wal qabatee haa ta'u oomishoonni baay'een biyyoota kana laawunsheerii ga'ee guddaa kan taphatan waan ta'eef erga waraanichi sun ka'ee as guutuun addunyaa qaala'insa jireenya kanaan raafamaa jirti. Nutis addunyaan ala hin jirru waan ta'eef qaala'insi jireenyaa kun nu miidhuu danda'a ta'uti garuu tasgabboomnee qaala'insa jireenyaa kana to'achuudhaan malli nu fayyadu keessaa inni tokko ofii keenya haala jireenya keenya ofiin murteeffachuudha jechuudha. Waan qabnu baasii xiqqeessuudhaan galii keenya dabalu baasii xiqqeessuudhaan waan qusannu dabalu waan dandeenyu waan harka keenya oomishuu danda'u oomishne waan dirqama nutti ta'e gabaarraa bitachuudhaan mallu qofa bitachuudhaan waan kana eebbisuu dandeenya jedhee ilaalaa. Kanuma isaanis kan kaasaa turan jechuudha adda guutuuti. Piroojeektoonni misooma akka biyyaatti hojjetamaa jiran jiru keessumaa misoomni koriidarii fa'aa jiru waan ta'eef kan akkamitti ibsama? Koriidar development jennu kun misoomni magaalotaa yookiin koriidariin kun waa hedduu qaba beeku. Kana dura even fakkeenya lammaffaayyuu taata jechuudha jireenya lammiilee jijjiiruu keessatti miidhagina magaalotaa dabalatee jireenya lammiilee jijjiiruu dabalatee magaalota baay'ee keenya yoo argitu miti iddoo itti aara galfii iddoo itti daa'imman itti taphatan itti yeroo dabarsan itti bashannanan qabaachuurra darbee yeroo itti daandiirra darbuuf wal dhiibaa konkolaataa fi motorootaan wal qixa baatu argita jechuudha. Kana jechuun kana dura magaalonni keenya imeejii akkamitiin ijaaraman waan jedhu sana agarsiisa jechuudha. Kana karatti deebistee koriidar developmentii kana misooma magaalaa misooma koriidarii kanaan deebistee ijaaruun tokko turist attiraakshinii fi galii guddaa qaba jechuudha. Turistii lammiilee biyya alaa hawwata jechuudha magaalota daawwachuudha jechuudha. Gaafa waa daawwatan gaafa sii dhufan waa sii baasu jechuudha. Ati waa argatta jechuudha. Turist attiraakshinii taasisa. Lama jireenya lammiilee bareeda akka jiraatan jireenya gaarii qilleensa gaarii oksijiinii gaarii akka argatan. Sadaffaa immoo balaa tiraafikaa hir'isuun illee wal qabate jechuudha. Kana dura akkuma muummee ministeeraa kaasaa ture ijoolleen magaalota gurguddootti yeroo itti asfaaltii irratti ba'anii kubbaa taphatan argita jechuudha. Inni kun ammoo balaa tiraafikaa hamaaf saaxilaa lubbuu yeroo mallee itti baasuuf waan wal qabate waa hedduu baasaa ture waan ta'eef kana to'achuufis waa hiika guddaa qabaatee ilaalaan. Inni kun ammoo magaalota gurguddaa irraa eegalame amma magaalota xixiqqaatti
gaaf deemame immeejii magaalotaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Biyyoonni lixa Awurooppaa biyyoonni duri qarooman jennu kunniin kanumaan eegalanii jechuudha wanti isaan sadarkaa kanarra gahuu danda'an guddinni magaalotaa mataan isaa implikeeshinii guddina diinagdee biyya sanaati jijjiiramuu biyya sanaati waan ta'eef kunis shoora olaanaa akka qabudha kan natti mul'atu. Gama hariiroo dippiloomaasii yoo ilaalle Itoophiyaan Chaayinaa fi Ameerikaa wajjinis hariiroo ishee jabeessaa jirti waan ta'eef guddina dinagdee caalu galmeessuudhaaf hariiroon kun akkamiin ta'uu qaba? Akkuma muummee ministeeraa kaasan Itoophiyaan abbaa feete diina hin qabnu nuti diinni keenya isa fedhii keenyatti bu'eedha jechuudha. Naashinaal intarestii biyya keenyatti kan bu'u yoo jiraate yoomuu diina keenya biyya keessas haa ta'u biyya alaati jechuudha akkuma muummee ministeeraa kaasan. Kanarraa kan hafe sababni nu Chaayinaa jaalannee Ameerikaa jibbinuuf hin jiru. Sababni nu Maleeshiyaa jaalanneetiin Ingilaandi jibbinuuf hin jiru jechuudha. Inni misooma Itoophiyaa deeggaru biyyi misooma Itoophiyaa deeggaru biyyi faayidaa Itoophiyaatti hin buune biyyi walojjiin guddanna jedhu mutual benefit give and take jedhan san kennanii fudhachuu sanatti amanan qabu hiriyooma keenya jechuudha. Michoomina keenya michuu keenya jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kuni ammoo dippiloomaasiin agarsiistuu guddina diinagdee ati gaafa baay'ina uummata guddaa qabaattee risoorsii gahaa qabaattee diinagdeen kee saffisaan yeroo gara yerootti dabalaa dhufu baatiriin ija biyyoota addunyaa guutuu sirratti ta'a jechuudha. Maaliif mutual benefitidha beeku friendliidha dippiloomaasii jechuun afaan biraatii miti walojjiin guddachuudha jechuudha. Wanti siyaasatti yoo fitti ammoo karaa nagaatiin nageenya rakkoo hiikuudha jechuudha. Waliin bu'iinsa qawwee dhukaasuu wal loluu wal maal jechuu qoqqobbii walirra kaa'uu otoo hin ta'in walojjiin guddachuudha. Walojjiin rakkoo furuudha. Rakkoo furanii walojjiin gara fuulduraa tarkaanfachuudha waan ta'eef gaafati waan kana qabaattu warra si jibbu caalaa warra gama kee dubbatu jechuudha. Gaafati dinagdeen dabalaa karoora yeroo gara yerootti jijjiiraa tarsiimoo misoomaa waa hunda dabalaa deemtu kan si jibbu yoo jiraate kan guddina kee hin barbaanne jechuudha. Inni sun ammoo yeroo isaa eeggatee karaa deebi'uu mala karatti sin deebi'oo ta'e immoo dhiibee yoo dhufe ammoo sun salphaadha jechuudha. Siyaasa keessa karaa tendeensii qabroochi waan jedhu jira jechuudha. Kan nagaan si waliin dhufe nagaan waliin bulta kan dhiibee dhufe mirga birmadummaa biyya keetiiti naashinaal intarestii biyya keetiitti bu'e ammoo dhooftee ofirraa deebistu kanumatu ta'a jechuudha. Amma dippiloomaasii keenya ulaalle fakkeenya amma aksesii ulaa galaanaa argachuudhaan walitti qabsiisnee ilaaluu dandeenya. Inni yeroo kana keessa taa'ee jaarraa kana keessa taa'ee biyyi Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun qabdu jettee yaaddu yoo jiraatte akka biyya hinaaffaan nyaatee isii fixaa jiru lama ammoo biyya addunyaa fi Itoophiyaan garamitti deemti jedhee hubachuu hin dandeenye ta'uu agarsiisa jechuudha. Kanaaf dippiloomaasiin guddachuun waan hundaafuu agarsiistuudha waan ta'eef karaa kanaanillee gara fuulduratti deemuu hin danda'ama waan jedhu irratti mul'ata. Gama nageenyaatiin immoo Dooktara biyya akka jedhanitti buddeena ni tolche malee kan biraan kan tolche hin mi'aawu warri jedhan jiru jedhaniiru. Sababii kanaaf nageenya buusuu fi hunduu wal gargaaruu qabna waan jedhan taasisanii jiru. Kun maal jechuu isaaniiti? Buddeenaan tolche malee hin mi'aawu warri jedhee yaadu sun kanan siin jedhe malee karaa ani jedhe deemtu malee guddinni siin jiru nageenyi siin jiru biyyi siin jiru mootummaanis siin jiru jedhee warra yaadu jechuudha. Suni warra dukkana keessa jiru warra ofii ifa addunyaan ifa keessa jirti isaan dukkana keessa warra ta'anii jechuudha. Warra har'a jechuun kaleessa dura jedhee warra laaluudha jechuudha. Warra akkasii wajjin baay'ee illee wanti itti galuun barbaachisu. Sunniin warra beekaa rafee ta'uu danda'a. Warra ammoo puupeetii warri alaa ergatee olii gadi dhaabu ta'uu danda'a. Sunniin ammoo warra ammoo itti yaadee yoon ofiin jiraadhe akka harreen gaafaan du'e coqorsiin margiin jette sana gaafaan aangoon qabatin waa'een guddina biyya kanaa nan galchu waa'ee maaliin nan galchu ta'uu danda'a jechuudha. Warra akkasii wajjin baay'ee wal'aansottis galuun barbaachisu. Yeroo nu karaa isa dhorka waan ta'eef yeroo nu karaa qabsiisa waan ta'eef namni addunyaa kana keessa taa'ee jaarraa kana keessatti biyya kamuu deemu Itoophiyaa miti Itoophiyaa dagannee waa'ee Itoophiyaa Afrikaa dagannee jaarraa kana keessatti namni waraanaan sidha'ee maal godhee aangoo qabadhee yaadu yoo jiraate otoo danda'eetu waraanuma sanii nu fudhatta'ee jedhee uummanni inni uummata kan bulchuuf deema big problem jechuudha jaarraa kana keessatti sila. Kanaaf rakkoon nageenyaa kan hundaati. Nageenyi humna waraanaa qofaan hin eegamu humna hidhatee qofaan eeguu hin danda'amu nageenyi kan uummataati jechuudha. Nageenyi kan waaqaati. Namni baraanaafati waliin bullee ganama walitti dhufnee nagaa bultee waliin jenna beeki. Kana jechuun nageenyi kan waaqaati jechuudha. Waaqarraa rabbirraa uumarraa ta'a jechuudha. Waan uumaan sii kenne immoo yeroo booressuu dandeessa garuu itti fufiinsaan balleessuu hin danda'u. Kanaaf waardiyaan nageenya bal'aa uummata bal'aadha. Nageenya guddaa uummata bal'aadha. Utubaan nageenya uummata gaafa uummanni mootummaa hojii wal dubbisee deeme qaama nageenya isaa keessaaf alaas booressuuf olii gas socho'u qabu yeroo booressuus danda'a yeroo waa fakkeessuus danda'u garuu itti fufiinsadha kan balleessine kan godhu uummata bal'aadha jechuudha. Itti gaafatamummaa kan qabu. Gaafa uummanni bal'aan itti gaafatamummaa qabaatee mootummaa faana hiriire mootummaan kamuu biyya kamittuu kan jiraatuuf tokko nageenya uummataa tiksuudha lammiilee sanaa tiksuudha lama weerara kamuu biyya keessas ta'e biyya alaa uummata bal'aa irra ittisuudha sadaffaan ammoo bu'uuraalee misoomaa babal'isuudha jechuudha lammiilee isaatiif jechuudha. Barbaachisummaan mootummaa mataan isaatu jiraachuu nageenyaatiin wal qabata waan ta'eef nageenya bal'aan tikfamuu kan danda'u gaafa kun lamaan wal dubbisaa deemee jechuudha. So waa'een nageenyaa kun yoo almost guutuma
addunyaa argita. Biyyi guddanne jedhee Awurooppaa fi warri kun illee kama ol dha'uuf kama olii gatu inni jedhu argita. Afaan nageenya faasaa gara kaan kafiigu argita. Kun hundaa oli hawaasni bal'aan naga'eera sin barbaadu jedhee qaama nagaa isaa booressuu barbaadu. Fuuldura dhaabbatee tiksee ofirraa kan danda'u gorsee karaa nagaatti qajeelchee kan dandeenye immoo dabarsee keenyee kan hojjetu yoo ta'e waa'ee nageenyaa yeroo gabaabaa furmaata argachuu ni danda'a waan jedhu qabaata. Yaada nu laattaniif baay'ee isin galateeffannaa. Galatoom. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira ma'ee xamanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.